ibiddaan hojjechaa jiranii argitu miti dhugaa ibiddaanii kan hojjetamaa jiru anumatu hojjechaa jira jechuudha laafeeyyuu baay'een bira ture oduma sukkuumu shunkurtiin keessaa akka asirratti badu jedheetu jechuudha amma akkuma godhe geechisee jira geechise bilchaatee osoo hin ta'in bishaan itti naqee jira amantees nallattuum ormatte qawwaa kun mul'istum diinatti amantees nallattuum ormatte naziraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanittis naa qaqqabu. Baga jiraattan baga eegamtanii isiniin jedha oduu isinitti hin baay'isu egaa ka har'a sagantaan qaba. Sagantaa sunillee maal inni hoggaa jettanii sagantaa ani haga har'a dirasii jechuudha. Adaamuman jira karaa sallaan deemne maatii bira jechuudha. Akkuma beektanii chaayinaa lokootillee ayyaantoo sallaa jedha. Sallaan biyya kootidha biyyan itti dhaladhe. Hin deemne maatii muluu nu achi jiran jechuudha. Haati fi abbaan kiyyallee lubbuun jiraachuu baataan obboleewwan kiyyaa guutumaan guututti zaraamzariin kiyya arsuma jechuudha. Walumaa galatti sallaa jiranii. Ani hin deemne agaarraayi ergan galee kaature kara ji'aati akkasiidha. Hin deemne isaan immooyyuu qotee bulaadha baay'inaan jechuudha. Obboleessa tokkicha bichaatu magaalaa jira malee. Gizeen kun gizeen ani galutti immoo gizee maalinni haama sanyii minaamina facaasarra jiranii isa san galmaan gahanneetoo dhufna jedhanii turanii. Har'a immoo hundi isaaniitu iyyuu ni dhufu jechuudha. Egaa ka booda immoo viidiyoo keessa nan galcha. Maali ijoollee tisisni bayyeessus biyya keenya qaaka qabeenyatti tisisni baay'ata waan isaa hin beekuani. Egaa ka amma kara mana nyaata maaltu akka qophaa'atoo jiru ganaa hojjenna nyaanni hin qophoofne maaltu akka hojjetamaa jiru isinitti argisiisa boodallee nyaatallee obboleewwan kiyyallee walan isin barsiisa jechuudha. Turtii aanuma faana godhaa erguyyuu naqinaati. Walumaa galatti biddeenni tolfamaa jira jechuudha. Biddeenni guyyaa har'aa qophaa'e kunoo kana fakkaata. Ganaa tolfamaatoo jira. Egaa ka baay'ee bareeda kan tolfamee dhufeen isinitti argisiisaa jira. Achi mana biddeenni tolfamuu hin deemne jechuudha. Egaa akkanatti biddeenni tolfameetoo jira. Shunkurtiin illee qunca'aa jira isinittan argisiisa. Achiin booda ammoo obboleewwan kiyyaan illee walan isin barsiisa jechuudha. Egaa ka erga isaan dhufanii tookaaniyan illee karaa asallaan deema. Achumaanii warroonni asallaatti illee dhaamsa qabaatan hoggaa jiraattan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa mee qophii kan biraatillee kana qofaa miti kuni ka amma biddeen bakka tolfamuu fi shunkurtii minaaminaadha. Dhumarra mee akkamiinan obboleewwan kootillee simadhee kan jedhu walumaa ilaalle jechuudha. Qophii baay'eetu qophaa'eetoo jira. Egaa kaaga dhumaa immoo erguyyuu hin deeminaan isiniin jedha. Anuma faana tura. Yaada soo qabaattan koomentii jalatti laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha turtii. Kunooti shunkurtiillee haala kanaan qopheesseetoo jira jechuudha. Gana ijoollee asitti mooyyuu qolleet irra jira. Gana wanni barbareen ittiin godhan shunkurtii duratti kana qolaalla'aa jira jechuudha. Timaatimii wajjin na sukkuumaa jira shunkurtii fi timaatimii kana fakkaataa ganaatti nama wantoonni as keessatti naman jechuudha. Qimamii maal irraa dagadheenas hojjechaa jira. Dhugaa waan nama ajaa'ibu keessaa har'a waxii hojjechuun ana ta'ee isiniin jedha. Meeqa ayyaantuun waggaa meeqan booda har'a waxii biyya keessaa hojjete. Waxii biyya keessaa hoggaan jedhu kan diggisiidhaa ta'u kan wannidha ta'u kan mana keessaa amma gaafuman galii bariin hojjechuu qabe dhugaa ani hin teenyeeyyuu. Meemmoo waxii akkamii akkan hojjedhellee walumaan ilaallaa isiniin jedha. Amma shunkurtiin laalgannaa du'ee jira dhugaa. Xiqqima keessaa mul'ata malee timaatimillee shunkurtiin baay'ee sukkumee argitani. Kuno bakka kanaa hin gadi fide laak shunkurtii bakka amma mul'atu kanaa oduma sukkumuu gadi fide akkanatti asiin gaheetoo jiran isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa barbarreellee itti naqee qimamii erga itti godheen booda mooyyuu waliin ilaallaa isiniin jedha. Egaa har'a haga dhumaa ani wafaana turaayi amma achittiin da'ume sheefii ta'an jedheeta. Kaayyoon kiyyallee sheefii ta'uu kan jedhudha. Isinittan qoose immoo waxuma kana hojjetanii sheefii ta'uun jiraayi. Hundaafuyyuu yaa'u bareeda. Shunkurtii kun isinitti mul'ata dhiita yaada dhugaala ajjeese waan takkomtu keessan jiru. Na sukkuumeen jedhina itti dhaabbadhee agaarti kuna dhukkubatti sukkuumetoo jira. Kun obbootonni bira distiin shunkurtiin keessaa gadi dhufeeyyuu ni beeksisa jechuudha. Oduma oduma gadi deemu iyyuu. Egaa kana fakkaataa isiniin jedhaan wafaana turaa erguyyuu hin naqinaati. Egaa
warroonni biyya keessa galee ni beeka keessummaan hoggaa namatti dhufu hagam akka nama dadhabsiisu akkuma biyya ormaa san isaanittis keessummaan hoggaa dhufu maal dadhabbiin ni jira barqallaalii dadhabnaa akkasuma jechuudha biyya keenyatti illee dhugaa keessummaan gaafa sitti dhufu waan qallaalii miti akkasumatti itti dadhabdeetuma keessummaa simattaa isiniin jedha egaa kana fakkaataa anuma faana turaayii isiniin jedha barbarree itti godheetoo jira waxii lukkuuf fakkaata malee waxii kaaniif fakkaatu Lekki kan lukkuudhaan hojjetan fakkaata dhugaa shunkurtii isaa keessaa ajjeesetiin hin hojjedhe waaw lakkaadha kana rabaa bichaa miti edaa micayyoon cimtuudha kan biyya keessatti illee hin hojjetti na yoona nuuf hin jabeessine eenyuun na jabeessare of guddisuma wayyaa isiniin jedhaan akkatti sukkuumee tolche dhugaa akka waan mata akka barbaree tariitii namni jaalatu jiraachuu danda'a tarii namni hin jaalanne jiraachuu danda'a akka nama hundaafuu mijatuttan sirriitti sukkumee barbarreen isiniin jedha qallaalii kana sukkumne harki hundiin oduu argitanii keessi bakka nani maammasa akka naannoo keenyatti maammasaa jedhama kan biraan beeku leemman isin jedhama maammasaan tanaan dura garuu dubbadhee tanan koomentiin naa barraa'ee jira biyya kanatti osoo hin ta'in achitti ta'eetu jechuudha garuu walumaa galatti kana fakkaataa harka koona dhukkubseesuma sukkuuma egaa kan sagalee seenuuf dhiifama alaa namni haasa'aa jira isiniin jedha amma kaaggeessifachuu ka'eetoo jira itti nannaqee tanan dhumarras immoo walitti deebinan isiniin jedha egaa kana fakkaata haala kanaan barbareetti naqeetoo qopheessee isiniin jedha egaa amma saguma dhumaa na biraa hin hafina hafuura rakuteeyyu odoon kan cidhaa diggisee hoociinis fuuldura na eeggataa bar kanaafuyyuu kana fakkaatan isiniin jedha egaa ka erguun naqinaa haga dhumaa ani wafaana turaan isiniin jedha kun ulaa itti sisseetan isinitti mul'isaayyuu katti ilaal barbarree shunkurtiin keessaa gadi du'e barbarree keessaa akka lukkuutittiin wanni sukkumee tolchee egaa kana fakkaatan isiniin jedha turtii anuma faana godhaayii haga dhumaatitti egaa kunoo bishaan itti naqeetoo jiraan isiniin jedha kana fakkaataa amma dhiiseetuma cinuma taa'eetuma daffisa isaa eegu bichaadha egaa kunoo sirriitti isinitti mul'ata dheetaa yaadaa jalaan ibiddaanan hojjechaa jiranii argitu miti dhugaa ibiddaanii kan hojjetamaa jiru anumatu hojjechaa jira jechuudha laafeeyyuu baay'een bira ture oduma sukkuumu shunkurtiin keessaa akka sirriitti badu jedheetu jechuudha amma akkuma godhe geechisee jira geechise bilchaatee osoo hin ta'in bishaan itti naqee jira amma achi baqa baay'ee amma salaa hin barbaadu waan ta'eef iyyuu isiniin jedha egaa kana fakkaata hojiin kiyyaa gizee amma sa'aatii kanatti hojjechaa jiru ganaa alliccaawwan ganaa jira wantoota hojjennu ganaadhaan isiniin jedha hin xumuramne viidiyoon kuni obsaan na eegayii anuma duuka bu'aa isiniin jedha haga dhumaayi kana fakkaataa ammaaf kanan bishaan itti naqeen isinitti argisiisa akkuma hin jedhe akkuma dubbadheettanii itti naquudha kunoo dhufee isiniin jedha kunooti geechifadheetoo jira akkanatti amma bilchaateetoo jiraan isiniin jedha geechisee kana fakkaataa ittoon jechuudha kaan immoo ganaadhaa hin xumuramne kana garuu amma geechiseetoo jira kun akkatti bilchaatee jiraan isiniin jedha egaa kaakaawwanis maaltu cinaatti akka hojjetamullee walumaan ilaallaa erguuyyuu hin naqinaa isiniin jedha haga dhumaayi ibiddallee amma jalaa qannaseetoo jira kan irratti sanii miti bilchaate waan ta'eefuyyuu jechuudha egaa kana fakkaataa viidiyoon waxii diimaa jechuudha yookaan ittoo diimuma jedhamaa miti ittoollee hoggaa jedhame akkasini isiniin jedha anuma faana turaa erguuyyuu naqinaayi ka hallichaan illee goommen xiqillii dinnicha waan akkasii walitti hojjetame waliin hin gaamne gubbaarra isinitti argisiisaa jira ibiddallee akkana biyya keenya hojiin ni beektu jedhee tayyaada nama hin dagatne ka seenan hin dagatu ibidda kanumatti hojjenneetuma as keenya irrallee ibiddumatti hojjenna baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuu keenyuma kana na gammachiisa kan ormaa sanirra jechuudha kanaafuu kana fakkaata boodarras immuuyyuu allichaan dinnichis hoo jalaan akkana ol baasne walitti hojjetame kanaafuyyuu isinitti argisiisa jechuudha irra caalaa ibidda laala katto hojjetee haadholeen keenyas kanuma hojjetanii nullee kanuma hojjennaa galata waaqayyo inuma jiraatama haga waan feellee waggaa ta'e nama gammachiisa wanna ofii kan ga'u hin jiru itti gammanneetuma jiraachaa jirran isiniin jedha egaa kana fakkaata ammallee turtii anuma faana godha akkana fakkaatan isiniin jedha sisterii xiyyatan maasalaa jira harka ishiiti isinitti mul'ata fuulaa miti isiniin itti qadaadde yuna jedha
Wayyu garaako kana fakkaata kunoo allichaani egaa qaaraan ganaatti hin galle qaaraan ganaatti gala egaa ka bakka haga dhumaa kana fakkaata walumaa galatti kana jedhe jechuudha dhumanne garuu viidiyoon kun eegaa obsaan ammallee isiniin jedha ho viidiyoon dheerate garuu sorry viidiyootti aanu irratti ho viidiyoon dheerachuu baate garuu saganta wanti biraatillee wanni qophaa'u hin jiraan isiniin jedha egaa ka galatooma turtiin afaana gootanii fi garuu viidiyoon hin xumuramne